Ashamaa akkam jirtuu dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa Keelolee odeeffannoowwan wayitaawoo ta'an qabannee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Ajajaan finxaaleeyyii naannoo Amaaraa Zammanii Kaasee rukutamuu odeeffanneerra. Torban darbe keessaa Zammanii Kaasee irratti tarkaanfii jabaan fudhatameen harkaa miliquu dubbatamee ture. Haa ta'u malee rukuttaa jabaan osoo miliquuf jedhu miilla isaa argatee oduun jettu madda amanamaarraa nu qaqqabdeetti. Abdii kutannaa finxaaleeyyii kana gidduutti uumameen daraan jabaachaa kan dhufee fi tarkaanfii fudhatamaa jiru itti cimuusaa beekameera. Dabalataan gareen finxaaleeyyii Amaaraa diigumsa jabaan isa qunnameera. Keessumatti waldhabbii guddaa gidduu isaanii irraa kan ka'e gareen Zammanii Kaasee bittinnaa'uun dhagahamteetti. Hidhattoota hooggansaa Zammanii Kaasee jalatti aangoo olaanaa kan qabu Xilahuun Abajjee ganeerraa fottoqee jiraachuu odeeffannee jirra. Namni kun Gojjam keessatti garee finxaaleeyyii kanaa ajajaa ture. Yeroo ammaa kana garee Zammaneerraa of baasuu ifoomsee jira. Zammaniin waamicha haa tokkoomnu jedhu erga dhiyeessee booddee Xilahuunii fi hedduun hidhattoota garee kanaa addarraa of isaanii beeksisanii. Gareen hidhattoota Gojjam bakka lamatti hiramuu Xilahuun Abajjee dubbatee jiraachuu maddi odeeffannoo keenya nuuf ifoomseera. Egaa haala amma jiruun diigumsi finxaaleeyyii faannoo Amaaraa kanaan kan itti fufu ta'a. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa asumarraan golomnaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.